Kaaba Siwiidinitti iddoo Keeroonaa jedhamutti samiirratti wantiin yaadamne uumame. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 hamma 14tti akkas jedha. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni isaa gara isaatti dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milikinni dhufaatii keetii kan dhumaa barichaas maali jedhan. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa baay'een ani Masiihidha jecha qaakootiin hin dhufuu namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka innaanitti ilaalladhaa kun akkasiin ta'uun irra jira. Kuni garuu amma illee dhuma barichaa miti isaaniin jedhe. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti beelli sosochiin lafaa fi hongeen iddoo adda addaatiin kaas isaaniin jedhe. Itti fufees raajonni sobduun baay'een hin ka'u namoota baay'ee si wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'een adeema. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabbate garuu hin fayyaa ittiin jedhe. Saba hundumaa biratti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaattis ilallabama kana booddee dhumni lafaa hin taas isaaniin jedhe. Siwiidinitti wanti samiirratti argame waan naasisaa ta'eera. Maaltu uumame isin biraan geenya. Odeessa keenyatti aanuun xiyyaarri Itoophiyaa Boeing 737 waggoota 5 dura magaalaa Finfinnee buufata xiyyaaraa Booleedhaa ka'ee gara Keeniyaa imalaa ture. Balaa mudateen Bishooftuutti kufuudhaan namoonni 159 lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Waa'ee balaa sanaa ilaalchisee wanti gammachiisaan haaraan tokko dhaga'ameera. Maaltu ta'e kanallee isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin Salaalee aanaalee dharraa dagamii fi inna bu'aa bootee keessatti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman raawwataniin uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uun qabeenya uummataa barbadaa'eera. Viidiyoowwan miidiyaalee garaagaraa fi miidiyaalee hawaasaarraa mul'atan akka agarsiisanitti baay'ee haamilee kan nama cabsu taateewwan hedduun mul'atanii jiru kanallee isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin abbootiin amantaa hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamuun wal qabatee hidhamanii turan gadhiifaman. Odeessa kaleessa ba'e kanaanis odeeffannoo bal'aa qindeeffannee jirra isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan Oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya jalqabaatiin kaaba Siwiidin iddoo Keeroonaa jedhamutti samiirratti wanteen yaadanne uumame. Saayintistoonni akka jedhanitti pilaazmaa kan jedhamu biiftuu irraa ka'uun awurooraa waan jedhamu uumee jira.
Gaasiiwwan halluu kan uuman haayidroojiinii fi naayitiroojiinii wajjin wal makuudhaan kan uumame yommuu ta'u, taateen akkanaa si'a baay'ee ni mudata. Kanaan dura biyya Awurooppaa kaaba biyya Noorweetti wanti ajaa'ibsiisaa fi naasaan samii irratti mul'atee ture. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa akkas jedha. Akkasumas Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii Waaqaatti ibsoonni haa jiraatan, isaan milikkitoota haa buusan, waggaa guyyoonni waggoonni ittiin beekaman haa ta'an, isaan ibsoota bantii Waaqaa fi lafa irratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma ta'e. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 14 hamma 15. Miidiyaaleen addunyaa akka gabaasanitti taateen kun kan uumamu humna harkisa dachee irratti gargar cabinsi wayita uumamuudha jechuudhaan himu. Kanaan dura taatee biyya Awurooppaa kaaba Noorweetti mudate kanaan halluu samii irratti mul'ate kanaan jechuudha. Duumessa halluu magariisaa fi samii qaban akkasumas piinkii qaban yoo ta'u, wanti uumame kun baay'ee kan nama naasuu fi bitaa kan namatti galus ture. Nuti garuu mallattoon kun mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura raawwatamanii fi kan baroonni ittiin beekamaniif qophaa'uuf mallattoo bilbilaa ta'uusaa hubanna. Bara sanatti ani hojjettoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasaa, Waaqa irratti lafa irrattis milikkiti dhiigaa fi ibiddaa utubaa aaraas nan agarsiisa. Guyyaan koo inni guddaan fi sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura aduun dukkanatti, jiinis dhiigatti hin jijjiiramti. Maqaa Waaqayyoo warri waammatan hundinuu garuu ni oolu. Akkuma ani Waaqayyo jedhee ture, warri ani waamee Tulluu Tsiyoon irratti Yerusaalem keessatti safanii hin fayyuu jedhe. Macaafa Yoo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 29-32. Marree wanti tibbana Siwiidinitti uumames waan yaaddessaa fi naassaadha kan jedhameef dambalii raadiyoo fi televiziyoonaa akkasumas bilbila adda adda kutuu yookaan miidhuu sababa danda'uufidhas jedhameera. Haa ta'uutii amantoonni ergaa kana wayita geessanii fi taateewwan uumamaa jiran kana wayita argitanitti naasuu tuun taane gara Masiihii keessanii gooftaa keessanii Yesuus Kiristoos deemuuf yookaan inni deebi'ee dhufuuf sababa gahee jiruuf mallattoo kanatti qabachuudhaan qophii keessan, ibsaa keessan, bobeeffataa zayitaa amantaa keessan qabachuun isinirra jiraata. Gara odeessa keenya lammataatti yeroo darbinu, xiyyaarri Itoophiyaa Boeing 737 waggoota 5 dura magaalaa Finfinnee buufata xiyyaaraa Booleedhaa ka'ee gara Keeniyaa imalaa ture balaa mudateen Bishooftuutti kufuudhaan jechuudha. Namoonni 159 lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Magaalaa Bishooftuutti bitootessa 2011 balaa xiyyaaraa uumame kanaan lubbuun namoota biyya hedduu 159 ta'an lubbuun darbuun ni yaadatama. Marree isaan keessaa namoota 18 lubbuun darbaniif ijaarsi yaadannoo ijaarameera. Jaarsa kanaafis doolaarri Ameerikaa miliyoona 118 kan argame yommuu ta'u, miliyoonni 100 Boeing irraa akka argame ibsameera. Gaafii bakka ijaarsaa maatii miidhamtootaa kana gaafatamee argameenis maatiin namoota 18 bakkuma balaan kun itti uumametti akka ijaarsi kun ijaaramuuf gaafatanii turan. Haaluma kanaanis manneen barnootaa fi manneen yaalaa akka ijaaramanii fi maatiin namoota 13,000fis tajaajila akka kennu ibsameera. Odeessuma walitti dhiyaatuun daandiin qilleensa Itoophiyaa komiiwwan irratti dhiyaachaa jiran qoratee tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa tibbana buufata xiyyaaraa Booleetti kenniinsa tajaajila imaltootaa irratti komii bal'aan irratti ka'aa jiru qorachaa jiraachuu beeksiseera. Tibbana imaltoota ragaa barbaachisu hunda guutanii imalaaf buufata xiyyaarichaatti argaman irratti hojjettoota immigireeshinii maallaqa hin barbaachifne gaafatamuu dabalatee dararaan irra gahaa jira jechuun miidiyaa hawaasaa irratti komiin ka'aa tureera. Komiin bal'inaan mul'ate hordofees daandiin qilleensaa Itoophiyaa ibsaa guyyaa dheengaddaa baaseen komiiwwan dhiyaachaa jiran qorate furmaata laachuuf qaamolee buufata xiyyaaraa Booleetti tajaajila kennan biroo waliin hojjetaa jiraachuu ibsee jira. Haaluma kanaanis bu'aa hojii qorannoo kanaan argame irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatu beeksisee jira.
Odeessa haaraa guyyaa kaleessaa dhaga'ameen abbootiin amantaa hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamuun wal qabatee hidhamanii turan gadhiifaman. Abbootiin amantaa ji'a tokkoon dura hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamu labsuu isaanii hordofee hidhamanii turan turtii mana hidhaa guyyoota 48 booda wabiidhaan gadi lakkifamuu isaanii VOA'n gabaasee jira. Abukaatoo isaanii wabeeffachuun. Abbootiin amantaa sadii fi namooti biroo torba amajjii 24 magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti to'annaa jala ooluun ji'a tokkoo fi guyyoota 18tiif waajjira poolisii kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti hidhamanii turan. Abukaatoon isaanii Yohaannis Geetahuun VOA'tti akka himanitti abbootiin amantaa sadii dabalatee namoonni 10 wiixata galgala wabii birrii 5,000 mana hidhaatii baaniiru jedhaniiru. Sinodoosiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa adeemsa hundeeffama isaa waggaa darbee galeen wal qabate mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti raafama guddaa uumuun isaa ni yaadatama. Addis Istaandaard Afaan Oromootu gabaase. Odeessa keenya gara biraatiin godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dharraa Dagamii fi hidha bu'aa bootee keessatti haleellaa humnoonni finxaaleyyii faannoo jedhaman raawwataniin uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uun qabeenyi uummataa barbadaa'eera jedhame. Aanaa Dharraa ganda Manqataa iddoo Adaadii jedhamu manni fi qabeenyi namoota 15 ol ta'anii kan jala gubate yommuu ta'u kaan immoo saamamaniiru jedhu jiraattonni. Ana Dagam gandoota adda addaa keessatti humnoonni kun haleellaa walitti fufaa taasisaa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Torbanoota kana keessa godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dharraa fi Dagam keessatti humnoonni finxaaleyyii faannoo jedhaman kun haleellaa walitti fufaa uummata irratti raawwataa jiraniin miidhaan adda addaa ga'uun ibsamee jira. Humnoonni finxaaleyyii faannoo jedhaman kun daangaa cabsanii seenuudhaan qabeenya alaa fi mana jiruu gubanii barbadeessuun kaan immoo saamaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Ana Dagam gandoota Leellisaa Alii Dooroo Illaamuu Mikaa'el Waajituu Qurquraa fi gandoota ollaa biroo guyyaa tokko dura weeraruudhaan uummanni buqqa'ee gara bosonaatti baqatee jiras jedhameera. Yeroo humnoonni kun sochii taasisanitti humnoonni mootummaa tarkaanfii seera kabachiisu fudhachuu osoo danda'anii dhiisaniiru jechuudhaan uummanni komatu. Humnoonni kun qabeenya saamuu fi barbadeessuun cinaatti daa'imman ukkaamsuun fudhatanii dhabamsiisaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Guyyaa dheengaddaa bitootessa 11/2024 aanaa Dagam ganda Leellisaa Alii Dooroo keessatti qofaa namoota 50 caalan ukkaamsuun gara naannoo Amaaraa Maraabeeteetti fudhatan jedhan jiraattonni. Manneen uummataa gubuun qabeenya mana keessaa fi alaa hedduus fudhatanii deemaniirus jedhu. Uummanni aanaa Dharraa gandoota adda addaa irraayis buqqa'uun magaalaa Adaree Abbaadhoo fi ganda Uroogoo jedhamu qubatanii jirus jedhameera. Haleellaa humnoota kanaan ilaalchisuun yaadaa fi deebii hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Shawaa Kaabaa Salaalee obbo Salamoon Abbabaa dhaga'uufis bilbilus bilbila nurraa hin kaasne jechuudhaan OMN gabaaseera. Odeessuma wal fakkaatuun guyyaa muraasaan dura Walloottis namoonni nagaa 12 ta'an humnoota finxaaleyyii kanaan lubbuun isaanii darbu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama.
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.